Hi folks, welcome back. Video ko guyyaa irraatiin immoo Adobe Photoshop irratti haala kamiin still image motion xumuu dandeenya akka jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Like photo akkasii garuu ofirratti motion qabu haala kamiin hojjechuu dandeenya akka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So hamma dhumatti subscribe gochuun na deeggaran na waliin turan affeerra kiyya ta'a gara video keenyaatti. Egaa jalqaba canvas haala kanaan banannaa jechuudha yookaan layer keenya jechuudha. Layer keenya bifa kamiin iyyuu banachuu dandeenya. Inni maatarii hin godhu jechuudha. Amma kanarratti hojjedha jechuudha. Still image motion irratti kan uumeen jechuudha. So haala amma maalan godha fuudheen halluu isaa jijjiiradha jechuudha. As dhufeetan ani diimaa kanan barbaada. Kana booda haala kanaan jijjiiradhe. Sana booda as dhufeetan suura kana fudhaa jechuudha. Suura kana xiqqoo ishee nan guddifadha. Haala salphaatiin Adobe Photoshop irratti maal gochuu hin dandeenya jechuudha. Beeksisa yookaan immoo promotion yookaan maastaawoqiyaa jedhamu jechuudha. Haala salphaa fi haala bareedaa ta'een hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Sekeendii muraasa duration sekeendii muraasa kan qabuutiin jechuudha. So amma kana kaawwadheen jira. Sanii booda na dhufeetan nan barreeffadha jechuudha. Taayitiliin fayyadama. Sana booda ishee kana xiqqoo ishee sana booda as deebi'eetan kana copy godhine achirratti paste godhadha jechuudha. So deebiin xiqqoo ishee halluu isaan jijjiiradha. Haala kanaan naaf haa ta'u. Ammas deebiitan naannoo kanatti barreeffama ishee kana deeliin kaamsheettu kana copy godheetan paste godhadha jechuudha iddoo sanarratti. Ishee kanas xiqqoo ishee haala kanaan nan fayyadamaa jechuudha. Ishee kana immoo kanan fudhadha. Zan haala kanaan hin fayyadama. Ammas naannoo kanarratti dhufeen waa tokko tokkoon dabaladha jechuudha irratti. Asiin isaan barreessee kaawwadheeru kanan fayyadama.
ammas dhufeetan naannoo kanatti financial benefits ka jedhu suudheetan copy paste godhadha. Hingga madda kanattis dabaleetan amma kanaan hojjedhee jechuudha. So maalin godha ammani kanani mooshinii xumuun barbaade jechuudha. So erga haala kanaan hojjetee xumuree booda asiin dhufaa jechuudha. Naannoo kana anas nan dhufa. Sana booda window keessa seeneetan timeline ka jedhu barbaadadha jedhu asirratti kan isin yaadachiisu qabu version software keessanii CC yoo ta'e naannoo kana irratti naannoo kana animation jedhee isiniif ka'a jechuudha. Garuu update isa ta'e yoo ta'e immoo timeline jedhee isiniif ka'a jechuudha. Amma kiyya update waan ta'eedhaaf timeline dha jechuudha. So as dhufeetan maalin godha create frame animation ka jedhu asirratti selecting godha jechuudha. Erga akkas godhee booda maalin godha dhufeetan isa kana irratti selecting godha jechuudha. Yeroo kana hinnaaf banaa jechuudha. Bakkattan animation koo hojjetadhu jechuudha. So amma hunduma isaatu naaf mul'achaa jira jechuudha. Hunduma isaa mul'ate kanaaf maal gochuun qaba balleessuun qaba jechuudha hunda isaayyuu. Amma haala kanaan balleessitan sana booda jalqaba irratti kun akkana mul'atuun barbaade addana kanaan duration isaa kan nuti kaawwachuu dandeenyu kanaaf iyyuusa yaw secondii 0.5 booda jijjiiramni haanaaf dhufu yoo jedheen haala kanaan kaawwadha jechuudha. Isin haala barbaadan fayyadamuu hin dandeessu. So as fee maalin godha kunu duplicate ka jedhu jirti jechuudha. Duplicate selected frame ka jedhu jirti. Isheef maalin godha fuudheetanii ishee irratti clicking godhadha jechuudha. Yaa takka sani booda ofiitan isa kanaan kaawwadha. Ammas duplicating godha frame ko sana booda Apollo ni jokun naaf dhufu ammas duplicate nan godha. Haala kanaan duplicate gocha animation yookaan immoo motion still image animation itti jijjiirree haala salphaan easily fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kun naaf dhufu ammas inni kun naaf dhufu ammani haala salphaa ta'een haala kanaan hojjedhee jira jechuudha. So jalqaba kaasnee haa ilaallu waan amman hojjedhee jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha kan inni hojjetamuu danda'u Adobe Photoshop irratti animation part 1 haala kanaan isinitti agarsiisu jechuudha. Guyyaa biraa immoo timeline akkuma
Premiere Pro, After Effects, animation yookaan keyframe hiinee wanta garaagaraa goone haalatti Adobe Photoshop irratti animation yookaan motion hojjechuu dandeenya isinitti agarsiisa jechuudha. Inni guyyaa irraa garuu kana fakkaata. Addana kanatti waan isin yaadachiisuu barbaadu forever ka jettu jirti. Calluma jedhee ammani limitiin goonetti calluma jedhee haala kana motion godha jechuudha. Kanaaf iyyuu limitii gochuu yoo barbaade as dhufeetan filadhaa jechuudha. Yoo barbaade once yoo jedhe al takka qofa 3 times yeroo 3 naaf ta'a. Sana booddee dhaabataa jechuudha. Kanaaf iyyuu maal godha? Yaw yeroo 3 naaf ta'u hin gahaa jechuudha. Sana booda haala kana al 3 maal godha? Motion naaf godhee jechuudha. Al 3 ufee badee maal godha? Sadaffaarratti ni dhaabbata jechuudha. Maaliif wanti kun still image dha. Kanaafidha kan inni akkas ta'u jechuudha. Amma kun al 3 motion godhee naaf dhaabbatee jira jechuudha. Erga haala kana hojjenne maal goona? Haala kamiin save goona isa jedhamudha. Inni jalqaba pointiin keenya jechuudha. Maaliif haala kana erga hojjenne save haala formatii isa haala kamiin eegne gochuu dandeenya isa jedhuuf immoo faayila keessa dhufneeti maal export filannaa jechuudha. Sana booda save for web ka jedhu isa filannaa jechuudha. Sanii booda GIF ka jettuutiin kan nuti save gochuu nuuf malu. JPG otoo hin taane PNG otoo hin taane isa kana otoo hin taane maalidha? GIF ka jedhuutiin save godhannaa jechuudha. Yennaa sana haala amma nuti hojjenneetiin save ta'ee nuuf bahaa jechuudha. Maal ta'e still image dha garuu ofirratti motion qaba jechuudha. Yeroo ammaa kan agartanitti yoo ta'e illee mastaawoqiyaa yookaan immoo promotion akkasii beeksisni akkasii barama wanta dhufeerudha jechuudha. So isin immoo haala bareedaa ta'een kana caalaa hojii keessatti hojjechuu hin dandeessu jechuudha. So maal gootu as dhufuudhaan save jedhattu jechuudha. Save jedhattu. So anisti window irratti save godheen ilaalaa desktop irratti sana booda motion sana booda save haala kana save naaf ta'a jechuudha haala salphaa ta'een. So sababa kana yookaan immoo agaatamii kana hanni isinitti himuu barbaadu maalidha? Apollo Student Ambassador ka jedhu yeroo ammaa kana Abyssinia baankiidhaan kan finance ta'eeru baankiin Apollo inni jira jechuudha. Digital baankiidha. Waa isaa yeroo booda viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadha. Warri hojii hojjechuu barbaadan wanti kun dhugaadha. Wanta dhugaa irratti hundaa'edha. Biyya keessaan isiniif kafalamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu maalidha? Warreen hojjechuu barbaadan yeroo dhiyootti na eegaa isin jechuu hin barbaada. Wanta amma save goone ilaallaa jechuudha. So amma kunoo addana kana jira. Asitti bannee haa ilaallu jechuudha. Wanta nuti amma hojjennee kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan Adobe Photoshop biratti maal gochuu hin dandeenya? Motion still image motion ittuu yookaan animation gochuu hin dandeenya jechuudha. So viidiyoon koo har'a guyyaa irraa kanuma fakkaata. Paartii 2dhaan guyyaa gara biraa akka walitti deebinutti nagaan tura.